الحمد لله الحمد لله وكفى وصلاته وسلامه على محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ومن بهم اقتدى فاهتدى وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود توتا في قبجمتوتا ربنا الله تيب بقربين وجارات عمري سندريسي أسيني سنجي يجارا أكما ولين بينو أكما يادنو يجورا متدوري أفر ولين أوفني جرا الراديم نجرا متدوري شنفا كان متدوري خيسي غفا غورا جو متدوري شنفا رجرارا خليو يادتن متدوري خيسي غفا غورا جو جچوتا غغاري علي بن ابي طالب ولله اللي تره ار ان شاء الله جچوتا حباشن كان عبد الله بن مسعود ولله لا يجود. عبد الله بن مسعود جون نمر جمال ربي عليه الصلاة والسلام كافر يوخين قريش مكة ميلا إساق قلا لالتي تخفلان ميلي إساقون جنة خيست غار أهدر الفاتا جي رقا بيه في عبد الله بن مسعود نما قرآن أكربين بوئتك أرو جير جمال ربي عليه الصلاة والسلام فارس سني جيشو تسا من ميلا بريدا كان قيسي غفقو كان قيسي وافرأتشو قبدو واشو ولله لا يجود. سنرى خدرا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه إن من التواضع أن تبدأ بالسلام كل من لقيته. مال عبد الله بن مسعود إفقك أبو الرأي نمني ملكته إني إفقك أبو فقبو يقين إفقك أبو إساء وان سيغرسي سورة توقو نما ولد رفين كإسلاما هندان سلام تاجتون إفقك أبو سا غرسي فتيجا نمني إفقك أبو نمني كبرين بوني خيسي جرو nama isaan salaamtaa jee malee nama biraatiin hin jiru. Namni if qaqqabu kan salaamtaa tanaan fuula rabbii qofa barbaadu nama islaamaa ta'uu isaa beekee hundaan salaamtaa jaa jechuudha. If qaqqabuu isaa akkasi beektaa jaa Abdullah ibn Mas'ud rabbii isarraa jaalatu. Itti aansee jecha lammaffaa ka Abdullah ibn Mas'ud maal jaa laysa hifzul qur'aani bihifzil xuruuf walaakin iqaamatu huduudihi. Hifziin jaa Abdullah ibn Mas'ud namni tokko haafize yookiin qur'aana haafaze kan jaamu harfi qur'aana irra jirtu kana haffazuudhaani mitiyya. Gaafa inni seera qur'aanaa haffaze, seera qur'aanaa tiise, seera qur'aanaa eegee haafize jaama malee namni qur'aana harfi gubbaa irra jirtu tana haffazuudhaani miti. Yoo harfi gubbaa haffazuu taate namni biraatis karabbitti namani haffazee namaan jallisuudhaaf ni haffaza. Kanaaf seera qur'aana keessa jiru yoo tiise yookiin haffaze qofa qur'aana haffaze jaama jaa Abdullah ibn Mas'ud rabbi isarraa jaalatu. خيتانو جيتشي صدفاق عبد الله بن مسعود مالجا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا من عمل الآخرة أن ندب برجا نعارسا نمني تكو خن يرو إسا قبو يرو إسا بناديسو قد لغا يرو سنكيستي دلغا الدنيا في سيسا فيدوسته دلغا آخرة في سيسا فيدو خن دلين بلا شمت تكنا نمني يرو سا قبو نعارسا جا نمني takki dalagaa addunyaa dalagachaa yeroo gubuu qaba takki dalagaa akhiraa dalagachaa yeroo isaa gubuu qaba takki dalagaa addunyaa fi akhiratti isa fayyaddu dalagaadhaa yeroo isaa gubuu qaba malee bilaashi taa'ee namni yeroo isaa ka gubu na aarsaa jaaduba Abdullah ibn Mas'ud rabbii isarraa haa jaalatu duba. Kanaaf raffaadhaa Abdullah ibn Mas'ud jechoota isaa gaggaarii kawaa keessaa fudhannu hoggaa dubbatu maal jaa man kaana minkum mustannan falyastanna biman qad maata فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. مال جماس عبد الله بن مسعود نمني هدأتشو بربادو جلديمو بربادو فكين يقولتشو نمني بربادو نمدو يتعا فكين يقولتو جا نمني جرو وان نتهو فتنان إسراهن أمنمتو يوخين بودر وان براد لغو وان ملوف جيشا نمني نمت هدأتشو قو بربادي نما جرو تنيرتين نمدو يتعا نما غاري وردومي ورد خاتمان ساني تولته isaan jala deem yookiin isaanitti hidhadhu malee nama jirutti hidhattee gaafa inni badii dalage badii wajjin dalagin gaafa inni badii dalage jalaa deebuutu si dhiba. Tanaaf nama du'etti haa fakkeenya godhannu nama du'e jala haa yaanu. Kan shanaffaa yookiin kan irraa dhumaa Abdullah ibn Mas'ud maal jaa maa haddastu qawman hadiisan qaxxun lam tablughu qawluhum illaa kana fitnatan alaa ba'dihim maal jaa an takka haasa'ee hin beekuu jaa haasawa tokko nama tokkorra dhaqee ganda tokko keessa dhaqee haasawa tokko kasammuun isaan dandeenye yookiin kasammuu isaaniitii olii hin haasawu maaliif hin haasawne yoo haasa'ee isaan san irratti fitnaa uumtu malee hin taane jaasonni san. Fakkeenyaaf nama ingiliffaa hin beekne bira deetee ingiliffaa kaasoo yoo taate
wanti san waan faayidaa buuftu caala waan biraa kaaftii rabshaadha kaaftii jechuudha. Waan sammuun namaa hin dandeenye takkaa namatti haasa'een beekuu jira. Ganduma keessa dhageessan akkuma ganda san fakkaatutti haasa'u malee waan gandi san sammuun isaanii hin dandeenye. Haasawaanis ta'ee hojiidhaanis waan namni gandi san hin dandeenye irratti haasa'u, waan uummanni san hin dandeenye irratti haasa'u, waan uummanni san qabachuu hin dandeenye irratti haasa'u, waan sammutti uummanni fudhachuu hin dandeenye humna isaaniitii olii dhiiroo maaliif akkas jeejee namni rabbashamu haasa'een beekuu jira. Yoo haasa'e immoo nama kanarra faayidaa isiin fiddurra fitnaa isiin fidduutu irra guddaa waan ta'eef jaaduba. Kanaaf obboleeyyan kiyya jechoota shanan kana har'aaf akka hadiyyaatti nurraa qeebalaayii isiniin jechaadha. Waan amma dura dabarsinees jechoota gaggaarii akka ergamaa rabbii haasa'e Abu Bakri haasa'e Umar haasa'e Ali ibn Abi Taalibii fi guyyaa irraa kashanaffaadha Abdallah ibn Mas'uud waliin haasoyne if booda deebitaniitis daawwachuu ni dandeessanii. Arraaf asumatti isinirraa dhabna warra waan dhagee hojii mul'isu warra keessa gaddeemee waa irraa fudhatu rabbi nu haa taasisu. Haazaa wabillahi tawfiiq wa akhiru daawwati. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.